Sagalee ji'a tokkoon asitti bilbilaan nama kam waliin iyyuu haasoftan bilbila keessan irratti argachuu akka dandeessan yaaddanii beektu. Faayidaan tooftaa kanaa fakkeenyaaf namni tokko waan kaleessa bilbilaan isiniin jedhee har'a hin jenne jedha yoo ta'e isin sagalee inni isin wajjin haasa'ee bilbila keessan irraa waan qabdaniif sagalee isaa bilbila keessan irraa baastanii dhaggeeffachiistanii amansiisuu ni dandeessu jechuudha. Mala kana fayyadamuudhaaf appilikeeshinii tokko bilbila keessan irraa qabaachuu qabdu. Aappicha akkamitti akka buufattanii fi itti fayyadamtan amma isin agarsiisu viidiyoo kana laayik gochuudhaan na duukaa bu'aa. Aappicha buufachuudhaaf jalqaba gara Play Store keessanii deemuudhaan iddoo sarchii kana tuquudhaan qubee jettanii haala ani barreesse kanaan barreessuudhaan sarchii ni gootu. Sana booda inni iyyuu appilikeeshinii kana gara gubbaatti isiniif ni fida. Isinis aappii kana dura hin buufanne yoo ta'e bilbila keessan irratti install ni gootu akkasumallee ni bantu. Aappicha yeroo bantan fuula kana fakkaatu isiniif ni fida. Isinis iddoo sarchi baarii argaa jirtan kana tuquudhaan P12 jettanii haala ani barreesse kanaan barreessuudhaan sarchi ni gootu. Sana booda inni iyyuu maxxansa suuraa kana qabatee jiru gara gubbaatti isiniif ni fida. Isinis maxxansicha irratti tuquudhaan xiqqoo olooftanii install iddoo jiru kana tuqxanii appilikeeshinii kanas bilbila keessan irratti ni buufattu jechuudha. Aappicha yeroo bantan permiishiniiwwan hedduu isin gaafata. Isinis haaluma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan permiishinii inni isin gaafatu hunda ni eeyyamtuuf. Permiishinii inni seetingii bilbilaa keessan keessaa isin gaafatullee haala argaa jirtan kanaan ni eeyyamtuufi jechuudha. Dhuma irratti haala argaa jirtan kanaan pin protectionii isin ni gaafata. Isin yoo barbaadan dhiisuu dandeessu, yoo barbaadan immoo haala argaa jirtan kanaan piinii yaadattan itti godhachuu ni dandeessu. Kun kan inni isin fayyaduuf namni eeyyama keessan malee gara aappii kanaa akka hin seenneefidha jechuudha. Yeroo sana irraa kaasee yeroo namaaf bilbilu yookaan immoo yeroo namni naaf bilbilu sagalee ani nama san wajjin haasa'e as keessatti riikaardii godhee waan kaa'uuf haala argaa jirtan kanaan sagalee nama wajjin haasa'e sana argachuu nan danda'a jechuudha. Waan daawwattaniif galatooma.